Oromoo ta'uu dhabuu fi Oromoo ta'uu jidduu wanti jiru Rabbi silaa nama uumaa yoo Oromoon ta'in osoo na uumuu baadhee na uumuu baatee jedha. Oromoo yoo ta'uu baadhe nama biraa gosa biraa sanyii biraa saba biraa godhee gana uumu Oromoo godhee na uumutti hedduu gammada. Kana wanni nama jechisiisu Oromoon baay'ee gara laafessaa garaa bal'ataa waan hedduuf keessatti qabaa arjaa kenna hin jedhanii afaan maal bahe jedhanii achi lubbuun natti dhuftee gizee yeroo harka ol baasee akkana nama barbaadutti harka kiyya kana qilleen harka kiyya kanarra jirtuuti jedhanii qaaman jechuun qaamni kiyya hin jiru afaaninis yeroo hundaanuun wanti nyaadhinarraa bahee jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo har'as deebinee dhufnee jirra. Viidiyoo dabre irratti umartuyyuu gaafiif deebina wajjin godhe gaafichuma san jechuun sa'aatii waan dheerateef viidiyoo lammataa qabannee isinii dhufnee jirra. Har'a dabareen ka isaati isa gaafadha jalqaba salaama isiniinaa jedhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoonni Razaan Oromoo akkam jirtu? Roonni amantaa biraa hordoftanis nageenyi keenya bakkuma jirtanitti sina qaqqabuu isiniin jecha gara Razaanitti sin. Hayyee maqaa chaanaalaa maqaa Razaanii inni maqaa kiyyaan na waamuu barbaada. Kanaaf dhiifama suman of kolchaa isiniin jenna. Hayyee Umar gaafiitti dabruu kennan duratti galatoomii baga nagaan dhufte siin jedha. Nagaan na eegde hordoftoonni keenyas baga nagaan nu eegan. Hayyee akkas jedha gaafiin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Gaafa biyya kana dhuftu nama jalqaba si simate. Jalqaba na simate nama fira kiyya natti dhiyoo ta'ee jechuudha. Nama mucaa obboleettii kiyya Abdulkariim jedhama. Isatu na simate jechuudha. Isuma bira turellee akkasi. Nama gaafa biyyaa baatu xumura irratti argitee yookiin ammoo maatii kee keessaa jedha. Isa namni gaafa biyyaa ba'u arge dursa haadha tiyya namni biraa immoo kana geesse nama biraati innis firuma kiyya jechuudha. Nama manatti aanu akkas maatima jechuudha. Hayyee galatoomii sadaffaan waan dirree xiyyaaratti si mudatee mudannoo dirree xiyyaaraa. Mudannoon dirree xiyyaaraa kun nama hedduu mudata beeyte anallee wanti na mudate dirree xiyyaaraa kanatti bakka shaantaa buufatan kanatti ani shaantaa kiyya barbaadaa ture liiftiirra garuu shaantaan kiyya nuti turree waan dhufneef dursanii buusanii bakka biraa dhaabata anuma cinaa dhaabata shaantaa kiyya of biratti dhiisee liiftiirra dhaabataa ture jechuudha. Barbaada shaantaa liiftiirra barbaada liiftii marra naannaa ture shaantaa namoota biraa waliin. Kana wanti na mudate shaantaan kiyyan dhufne jedhee namoota achi hojjetan yoo gaafadhu as keessa laalee onaan jira anuma duuba dhaabbata jechaadha shaantaan kiyya. Kana mudannoo kiyya dirree xiyyaara. Hayyee hedduu bareedaadha. Mudannoo ajaa'ibaatii namni mudannoo hin qabne hin jiru. Akkuma yaadattanii fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaafiin itti aanu isa inni afraffaan nama simatee jedha jalqabaaf buufata xiyyaaraa biyya itti deemte san jechuun biyya itti imalte. Dhufe nama firaati namni na simate isaanuma bira turelleedha. Yaan suni nyaata jaalattu kan biyya kanaa kan biyya keenyaa dhiifaman of kolcha nyaata jaalattu kan biyya keenyaa. Ani jaaladhu beekamaadha nyaanni biyya keenyaa ani buddeena jaaladha. Buddeena kana sirriitti jaaladha. Isuma nyaanni ani jaaladhuu fi filatamaan jechuudha. Nyaanni dursarratti akka filannootiin naaf dhiyaatu. Buddeenuma jechuudha. Hayyee gaafii dhuunfaa sirraa qaba. Buddeena gogaa nyaattamoo maaliin jaalatta ittoo? Buddeena ittoodhaan nyaadha. Garuu buddeenumaa ta'u malee biyya keenyatti wanti baratame tokko jira barbareen illee buddeena ho'aa kana nyaatanii isaanillee ma nyaadha rakkoon qaban. Bishaanillee yoo ta'e buddeena waan biraa nyaachuurra buddeenuma hoo nyaadhinaa wayya. Filannoo kiyya ittoo hin qabaa silaa beekamaadha wanti baratame bakka hin jirretti barbareenis waan adda addaatiin waan nyaatamu kanaani dhima nyaannaa jechuun dhima nyaadha rakkina hin qabu. Buddeenan waliin dhabnuu jechuudha akka waan biraa. Bareeda nyaata biyya alaa keessaa hoo? Biyya alaa keessaa ani ruuza baay'een jaaladhu waggaa meeqa booda ruuza kana bare. Ruuza kanaa fi biyya kanatti mukayyafa jedhaniin eesii kana yeroo dheeraa booda bare jechuudha. Ruuza kana amma xiqqoo nyaachuu jalqabe wanti biyya kanatti jaaladhu keessaa nyaanni ani jaaladhu maalinni. Nyaanni biyya kanaa kan ani jaaladhu kan biyya keenyaa kan ta'in nyaata biyyoota Eeshiyaa kana ta'e nyaata Indoneesii fa'aa jedhanii
waan akka qurxummii kana Indoneeshiyaa jechuudha. Indoneeshiyaa, Maaleeshiyaa nyaata isaanii kun barbaree waan qabuuf barbaree jaaladha. Waan nama gubu nyaata isaanii kana hin jaaladha jechuudha. Nyaata isaanii irra filadha. Hayyee bareeda kan biyya barbaade yoo haa ta'u biyya keessa jiraattus ta'ee biyya kan kee dhugaatii qorraa irraa kan jaalattu nuuf himi. Dhugaatii qorraa irraa bishaan ammayyuu na bira jira. Bishaanuma kana jaaladhaan. Hayyee gaafiin itti aanu waluma fakkaata dhugaatii ho'aa irraa. Irraa shaayii jaaladha. Shaayii. Hayyee gaafiin kenna nama si gammachiise akkamitti ilaaltaa jedha. Bareedduudha nama na gammachiise. Anis fuuluma ifaanin gammachiisa. Anis gammachuun kiyya. Ani yeroo hedduu galatoomallee baay'ee namaan hin jedhuun galateeffadha. Garuu garamatti galateeffadha. Garaana komatu garaana galateeffatu jedhaan beekte garamatti galateeffadha. Nama waanaa godhe hin irraanfadhu. Waanuma xiqqoollee waan guddoollee nama naa godhe hin irraanfadhu. Hin tuffadhu waan xiqqoo fi guddoollee ani waluma qixxeessa nama waanaa kenne. Guddaadha hin jedhu xiqqaadha hin jedhu waluma qixa wanti kennaan isaa jechuudha. Kennaan haa guddatus. Ana biratti galanni nama sanii hunduu waluma qixaa jechuudha. Inuma gama galateeffadha. Bareeda kana aniin qeebaluu hordoftoota isin maal jettan afaan mammaa kooyiitu jira mammaa kasan gaafa yaadadhe isiniif jedha garuu ammootuyyuu hin dagadhe waan afaanii osoo hin tahini garaan maal bahe jedhanii afaan maal bahe jedhanii inni garamaan galateeffadha jedhe itti aansun jechuudha mudannoo kofalchiisaa ta'e yookiin kolfisiisaa ta'e qabdaanuu himii jedha. Kofalchiisalleedha mudannoo nama gaddisiisulleedha beeyte maal inni duraan ijoollee ta'ee gammoojjii kana deemeti. Fira qabaa gammoojjii kana deemeti bakka sanitti midhaan singaa jennuun kana jira. Midhaan kun yeroo bonaa yeroo galu boollatti naqama. Ganna guutuu boolla keessa ta'a. Wanti akka gootaraa jennuun kun hin jiru. Gammoojjii baay'een jiru hin jira. Misingaan kun uumamatti gammoojjii boolla keessatti ukkaamamee achi tura jechaadha. Achitti awwaalama. Yeroo misingaa kana haga ture yeroo itti hajaman gabaa baasanii gurgurachuuf jedhanitti boolla kana bananii yoo xiqqaate sa'aatii walakkaa fi sa'aa tokko akkas addaan turaniiti baadasanii midhaan san baasanii gara alaa baasan jecha boolla keessa. Akka tasaa ta'ee namni boolla san banee biraa deemee waan jiruuf ani mootu itti seenanii dhagee boolla san keessa seenee akkuma banameen qilleensi seenin jechuudha. Ani yoo gadi seenuuf beekaa achi booda bakka jiru hin beeku. Achi lubbuun natti dhuftee gizee yeroo harka ol baasee akkana nama barbaadutti harka kiyya kana qilleensi lubbuun akka waan harka kiyya kanarra jirtuuti. Sii galee harka kiyya kanaa nuuf beeka jechuudha gara biraatiin nuuf hin beeku. Akkuma daqiiqaa 5-10 keessatti bokkokee wanti ani nyaadhee fi dhugallee gara inni ba'ee hin beeku. Akkasitti yoo ol ba'u hin jiru jechaadha ani qaaman. Jechuun qaamni kiyya hin jiru afaaninis garuu hundaanuuni wanti nyaadhee narraa bahee jira jechuudha. Ijoollee waggaa 12-10 natti fakkaata. Sanii yaadadha. Kolfisiisadhas gaddisiisalleedha. Lachuuf keessaa qaba. Mudannoon kan kee hedduu bareedallee akkasuma barnoota hedduullee irraa fudhannaa ittiin bohaaruu qofa osoo hin tahin irraa barannaa kanaaf waan qotame wayii jechuudha. Ijoollee irraa eeguu akkasuma mootuyyuu qilleensaa fudhatu jedhanii qofa waa hedduutu ta'e asiin durallee biyyoota Eeshiyaa tana keessa waan ta'e jira dhiyeennuma kana. Kanaaf mudannoon kan kee kan irraa baratanii hedduu jechuudha. Nama bohaarsu caala namatti dhagahama. Gaafiin kornaffaanii Oromoo tahuu keetiif maaltu sitti dhagahama? Ta'uu kootiif Oromoo ta'uu dhabuu fi Oromoo ta'uu jidduu wanta jiru. Rabbi silaa nama uuma yoo Oromoo hin ta'in osoo na uumuu baatee jedha. Oromoo yoo ta'uu baate nama biraa gosa biraa sanyii biraa saba biraa godhee gana uumu Oromoo godhee na uumutti hedduu gammadaa. Oromoo osoo ta'uu baate yoo Oromoo godhee na dhuumin uumamuun fedhuu jechuudha. Osoo fedhaan waan hundaa'u ta'e uumamni akkasitti ibsa jechuudha Oromummaa kiyyaan. Hedduu galatoomii kana wanni nama jechisiisu Oromoon baay'ee gara laafessaa garaa bal'ata waan hedduuf keessatti qabaa arjaa kennataadha isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga qophii biraatii walitti deebidutti asumaan galatoomaa isiniin jedha. Akkuma baratame subscribe like nuu godha. Anis asumaan goolabee jira yoo mar waan isiniin jedhu qabaate isatti akka isinii deebise nagahatti fayyaan faaya isiniin jedha. Jiru galatoomaa jedhaani chaanaala keenya. Warroonni hagammaa yaadanis waan hedduu nu bira dhaabbattanii sadarkaa kanaan geettan hedduu galatoomaa of durallee
gargaarsi keessanii fi hamileen keessan itti hafuufuu nu jajjabeessaa like subscribe share nuuf godha. Isiillee jajjabeessaa nu hunduma keenya jajjabeessaa wal jajjabeessinaa jechuudha. Akkasii hedduu galatoomaa nagaarra jiraadhaa isiniin jedha.